Qormaata Entraanceef taayimii, enerjii fi kunfartii keessan saakrifaayis gootanii qophaa'aa jirtu. Garuu dhugaan barattoonni baay'een hin hubanne kunooti. Qormaata Entraanceef qophii qofti wabii hin ta'u. Qormaanni Entraanse ammoo qormaata beekumsaa qofa miti. Viidiyoo kana keessatti wanti ilaallu qabxii keessan maaksimaayis gochuuf kilaasii qormaataa yookaan qormaata irratti maal gochuu akka qabdanidha. Tokkoffaa qormaata akkuma seentaniin jalqabuma irratti waan hin beekne tokkollee piruuf gochuuf hin yaalina. Gaaffii sirriitti beektan irraa jalqaba. Maaliif? Sababni isaa gaaffii beektan irraa yoo eegaltan hanguma gaaffii beektan baay'inaan hojjechaa deemtan konfidensiin keessanis inkiriis ta'aa deema. Kun ammoo yaaddoo hir'isa muumantamii biildi godha akkasumas yaaddoo keessan isinirraa tasgabbeessa. Inni lammaffaan barattoonni baay'een akkuma qorumsa argatanii kallattumaan hojii eegalu. Of course kunillee dogoggora miti. Garuu al tokko guutuu isaa ijaan ilaaluun kamtu taayimii dheeraa barbaada kan jedhuu fi gaaffii cimaa salphaa irraa adda baasuuf baay'ee isin gargaara. Akkas gochuun ammoo situational awareness isiniif kenna. Haala kanaan qormaata keessan to'achuu dandeessu. Inni sadaffaan osoo gara qormaata hojjechuutti seeniin dura sammuu keessan to'achuu qabdu. Sammuun keessan tasgabbii yoo hin qabaanne gaaffuma salphaa ta'an kanatu si rakkisa. Kanaaf suutaan sammuu tasgabbaadhaan gara qorumsaatti seenuuf hafuura gadi fagoo baafachuu yookaan hafuura dheeraa baafachuu, kadhannaa gabaabaa taasisuu fi jechoota poozitiivii ta'an of waliin haasaa taasisuun ni gorfama. Haasofni waliinii kunis waan addaa osoo hin taane jechootuma muraasa humna qaban kan qophii keessa sanaaf isin jajjabeessanidha. Yeroo kana sammuun ni tasgabbaa, dafee yaada, caalatti yaadata, dogoggora xiqqaa hojjeta. Inni afraffaan immoo taayimii keessan maaneej gochuu. Dhugaa dubbachuuf yeroon qormaata irratti yeroo qofa miti. Qabeenya keessanis gatii guddaa qabudha. Kanaaf gaaffii tokko irratti yeroo dheeraa hin dabarsina. Gaaffiin jalqabaa isinitti ulfaata yoo ta'e kan itti aanutti ceetu. Kan itti aanus ni cima yoo ta'e kan itti aanutti ceetu. Booda sammuu ho'aadhaan itti deebitanii hojjettu waan ta'eef. Akkuma beekamu gaaffiin Entiraansii marti isaa taayimii wal qixa qaba. Kanaaf ammoo gaaffii ulfaata tokkoof jecha kan salphaa ta'e 3 fi isaa ol dhabuun wallaalummaadha. Shanaffaa gaaffilee ciccimoo tooftaadhaaf furuu. Gaaffiin cimaan tokko yoo isin mudate tasumaan rifatina. Gaaffii cimaa sana kutaatti adda qoodu. Jechoota ijoo barattan keessa barbaadu. Ammas yoo ulfaate yeroodhaaf irra darbuudha. Gaaffii kana sammuun keessan osoo isin hin beekne illee ta'u solvi gochaa adeema. Yeroo booda irratti deebitan gaaffii sun ifa ta'ee isiniin mul'atu. Ja'affaa barattoonni hedduun yeroo baay'ee qabxii kan dhaban wallaalummaa irraa osoo hin taane of eeggannoo dhabuu irraati. Kanaaf gaaffii sirriitti dubbisuu keessattuu jechoota akka except, keep, all, not, never kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan tasgabbiidhaan ilaaluu qabu. Dogoggorri of eeggannoo malee tokko carraa guddaa isin jala dabarsuu danda'a. Akkasumas dhuma irratti ariifachuu irraa sirriitti of qusadhaa. Inni torbaffaa fi kan dhumaa daqiiqaa keessan ishee dhumaa sana ogummaadhaan fayyadamuudha. Qorumsa irratti gara dhumaatti isin gootan taayimii keessan gara dhumaa jirtu yookaan daqiiqaa ishee gara dhumaa jirtu sana ogummaadhaan fayyadamuu qabdu. Qormaata keessan akkuma xumurtanii yeroo ni qabdu taanaan tasuma atattamaan hin bayinaa. Daqiiqaa ishee dhumaa sana haala kanaan fayyadamaa. Gaaffiin deebiin arganne yoo jiraate irra deebitanii marasaa cheekii gochuu, dogoggorri xixiqqoon sirreeffaman yoo jiraatan sirreessitanii darbuu, gaaffilee icciitii qaban dogoggorri shallaggii fi akkasumas personal information keessan neemii, ID fi koodii faa seeraan ilaaltanii sirreessuu qabdu. Sirreeffama xiqqoodhaan bu'aa guddaan uumamuu danda'a waan ta'eef walumaa galatti akka barattoota kana dura qormaata Entiraansii fudhatanirraa hubatamutti al tokko qormaanni Entiraansii qormaata cimaan qofa qabxii bareedan dhufuu miti. Dhiphina keessatti of to'achuu fi taaktika qormaata fayyadamuu isin gaafata. Kanaaf yeroo kilaasii qormaata seentan tasgabbii, seeraan of to'achuu, taayimii keessan seeraan maaneej gochuu fi gaaffilee ciccimoo ogummaadhaaf furuun ogeessa qormaataa isin taasisa. Sagantaan har'aa kana fakkaata. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatinaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deemutti yeroo gaarii.